Hordoftoota kabajamtoota kiyya kun obboleettii teenya tanaa hundi keessan hojjaan argu jirtaniini kaleessa akkamishaa ooltee turtee qorichallee fudhattee turteeni qoricha ammootu baay'ee laaffisee ture kaleessa mishaa turte walumaa galatti qoricha san anarraa dhaabee jennaan kun akkana ta'uu jirtiini mee waan qabdaniin bira dhaabadha gara biyyaa akka galchu uffata gadi waan qabdaniin bira dhaabadhaatiin mucayyoo tana rabbii jedhaatii gara biyyaa galchinaasiniin jechuu barbaadaani gaafa qoricha fudhatte garuu itti wayyaa baay'ee tokko laaftii baay'ee tokko akka tokko taati kunooti waltaraatti lufnee gara nama shaniitiin saafiin illee nu bira bulee ba'eeni akkasi eegaa bullee waltaraatti lufnee baay'ee dadhabneerra isinillee rabbii jedhaatii nu gargaara isinin jennaan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleettii tiyya tana miidiyaa irratti argaa jirtan jedhee yaadaani rakkina isin keessa jirtu argaa jirtani rakkinna isii qofa osoo hin ta'in nama biraa irratti illee fa'aa taatee jirteeni kanaaf wanti isii barbaachisu maalidha ka jedhu isinis yaaddanii beektan jedhee yaadaani kanaaf obboleettii tiyya tana waan qabnuun waan qabdaniin bira haa dhaabbannu hedduu tokko haala hamaa keessa jirteeni dhugaa dubbachuun rakkinni isii dhukkuba seexanaa osoo hin ta'in cinqatiidhaani osoo waan barbaachisu godhanii fi yaala barbaachisu argattee akkasuma immoo nama gara biyyaa isii qabatee galtuu tikeetti irraa muranii wantoota barbaachisoo ta'e godhanii fi isin nama fayyuu danda'u nama jabduudha kanaaf ammoo isin warroonni dubartoota mana madaan keessas yoo jiraatan haaluma jirtan keessatti doolcheef bakkanne birri 50 hin tuffatinaati waan qabdaniin gargaaraa isiniin jechuu barbaadan gama kiyyaan waan dubbachuun qabda سلامة دافع أمة ورمو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أشكري مري واتاك شكري ويتم جبتها. نرجع ميسي مالك سيقول أمي. لكن شكري ما بيتشا والله الحمد لله رب العالمين. واتاك ربكو يتم كاب الحمد لله رب العالمين أنا كغاري جرا. هيا نمني واركته همتشو هندن داني هذا نفاز جبوا وسيتو وانقول دادا. كنا فموتو والله يوركن نسي دوبد دبسني يادن بجاني تنجرح يبدو الفاتة ركن ماتو ماتي الرانا مباسا كنا فموتو وان برباچو سوتا اقود آفيس ننجر ريديكي عامشر اسمي دا ولا سي غرغارا والله واجرون كرا كيساتين سو جاسوا والله جل قبرت يروني فيديو كان ارغو بكان جرون فلالي الدوري فدي akkasumas immoo maaliif namni martoo obboleeyyanne qaba akkasumas ilmaan isii haajennuuti yerooniin viidiyoo akkanaa kana dhuguma ama viidiyoo yeroo waraabbamu kan namni tokko namoo viidiyoo waraabbachuuf as jala taa'u jira siigaleen yerooniin viidiyoo akkanaa kana argu ilmaan isii haati isii akkam taati maaliif biyya Oromaa jirti isin waan isin keessa jirtu hin beekani nama isin hin beekne keessa jirti yerooniin viidiyoon kun argamu hedduu sammuu namaa hataa kan biraatu itti dabalachuu barbaada waan naa taabeeyte ilmaan isii yoo haati ta'e akkana taate jedhaniini hedduu cinqaa guddaa keessa galuu dandeetti qeerroo fi wanni asirratti hin jechuu barbaade kan qarqaarsaa namni qarqaaruu barbaadan gareen ijaaramee jira kunin moto as jalatille moto gargaru ni dandeessani profiile kana kiyya kana gubba silki kiyya fudhadhaati gara qarqarsaa yoo feeta garee keessa isin seensifna akkasuma moto qeerroleen gara jiruun akkaawuntiin amma nuti irra gargaaraa jiru kun geessanto gruppii WhatsApp irra jiru sun tokko kaabbaa warraa isiiti kaba orasi mali fi anis nimbe kada gaye jira namoota zela jirani fi faata ufon sinjede kaba orasi ti irratti ole reedi ki ala wana te kinsa wajja sonna namoota jira jiru kana yu ya la ka din faatini ta rabbi la ilaha illa allah kam ta rabbi inta faatini ta ba ne wala no ta dera bi ish wan kanafu warri akkasumas maal jetta keerro reedi ki ngama reedi ki akala sama dubbi aga baabsunu garani yaad deebina
وان جرتو كترتيب التندم ولين كيسا مريتا دمنا أما الرحمات تجد بري وان يتتلي جروب يرتي لفا كيسا يوبر بعد شات سيرتو نهمي وكان مغر الرحمات تجد بري أي رام ستكتي بيتشا دباب سكابل عليك اوكي يغلطو كنافو وانين سينجچو برباده والله نمنين کا کرکارو برباده نمني onne sa rahmata kabdu kan karkaro barbade tille numan karkar sifta heddu wanni nan sit ramachu barbade video isi tokko yeron argu wannin yani heddu hada len rukuban tayf garanni badanam ni ijolen kabde jala kabdi video tokko so yero sin wanna taatu so warabu baate yookaan immoo itti qabu baate dasna jedha maaliif ni beeyna akkaan isin akkas taate namu cufti kennaa ni beeyna viidiyoo waruba ranuu qabi jechuu barbaade wallahi rabbumaa osoo viidiyoo akka isin taatu guutuu ka waraabuuti wallahi kiya guutuu ila dhagaye mana kiya kana guutuu funyaa qabadhaa deema algaan kiya guutuu funyaa qabadhaa deema algaa kiya rarrafan funyaa qabadhaa deema waan jiru guutuu osoo viidiyoo gadi baasuuti yookaan viidiyoo osoo jawwaala kiyyaanuu ka waraabuuti tokkotti waraabee tagadhiise sanii alatti rabbiin jawwaala jee keessan jiru maaliifi obboleettiin qaba intala shamaraa ilmoos qabaanis natti dhagahama adeemsi isheen irra jirtu kun garuu kanaaf jecha viidiyoo waraabuu keessatti viidiyoo akka isin haala hamaa keessa jirtu san osoo waraabe akka badaa namallee wannaan mooshiin godha kanaaf jecha wanna jedhan meereedii fillee ta'ee ummatoota asirra jiraniif tokkoffaa obboleessi kennaa torban guutuu danda'ee haala isiin hunda rakkateeti rakkoo isaa kana gabbaase osoo nuti rakkoo isaa miidiyaa irra arguu baanne waan kana jedhee ariiriin hiriyyaa isaati ittiin dubbanne beektanii odoo inni rakkoo isaa kana himachuu baate nu adda hagana irraa fuunee hin dandeenyu kanaaf ammoo kanaaf obboleeyyan kiyyaa nullee wanta ta'e hundaayyuu ani isin tala dubaraatii innillee akkasuma wantaa fi haala isin godhattu hunda odoo isin hin muddumne ta'e haala ulfaataadhaani kanaaf nuyyuu gadi dhiisaa hin jirru viidiyoo illee dalagneeti miti ofi jibbaannee dhumarra yoo isin gara gaarii irra nu deebiteetiin jettu viidiyoo gabaabaa isaa hojjannee ummanni illee haa argu rakkinni isii kun rakkina kiyya rakkinni isii kun rakkina ummata oromoo guutuuti akkasi gargaara jennee akkasitti viidiyoo gabaabduu dalagne malee yaani ajandaa barbaanneeti miti hojii keenyatti dhabnee yeroo keenyatti dhabnee kisaaraa meeqa keessa jirraan manni kun mana keenya keessa jiru mana arabaa keessa jiran hin sirbitii hin wacii hin iyyitii nutumti isa kana odoo shortaa nuuf fidanii hin been obboleettii teennaa jennee ofi qabnee walin rakkachuu jirra mana keessa obboleeyyan tiyya akkasin nu hubadha amma sa'aatii kanatti nuyyuu waan taanu hin beenu sababa isiitiif masiritu asiin gala achiin nama waca asii namni dadhabeera akkuma saafii ofirraa gad darban san nullee gannu darbuuf deemanii hin beennuun maaltu iyya mana kana keessaa maaltu waca maaltu jira jedhanii osoo fidanii foolanii mufattashiisanii waan taanu beenu beektanii sodaataatuma haga danda'ameen hawaasa keenya booyaa haga danda'ameen isii waan nu gootes waan taanes namoota as keessa jira waliin rakkataa akkasi jira oromoo rakkina keenya nuuf hubadha mucayyoo tana biyya galchinaan waan barbaachisu waan danda'ame hingoonaa godhaa jirallee hingoonallee godhaa fi rabbi jedhaati biyya nu deebisaanii ani waan biraa waan jedhu qaba. kanaaf obboleettii galatoon bakkarawni yaada bal'aa keettee jirta ilaalchi namaa garagaraa isaa fi sababa isheen sagalee garagaraa kennituufiidha walumaa galatti mana keessa jiraatu irraa kaa'ee isa ari'anii amma bakka galu nama hin qabne makiinaa ofii keessa nama rafaa fi hiriyoota ofii bira deemaa nama rafaa jiru jechaadha walumaa galatti horreediin nutis carraan sun mudatutu caalaa isiin alatti fuuyee irra jechaa fannidha kan irraa fudhanne wanni akka rakkoon jirtu akka itti miidhamnu wallaalleeti miti gaafa fudhannullee osoo beennu fudhanne obbolummaa fi namoomatu waliif caala waan jedhu irraa kaaneeti
ammaan reedii atis ta'e namoonni kun bifa kanaan fudhadha. Lakki vii'oonnaan akkanatti baaftanii fi hin kadhatinaa akka jettan taate kunuuti yoo teessan nurraa fuudha. Ijoollee miidiyaa kallattii isin gargaaraa taniin waan qabnuun kiisitiin hin gargaarra. Akkasitti wajjin na corbata goomatti. Dhugaadha beektan. Dhagattee reedii? Itti gaafatamummaan hawaasni Oromoo bal'aa qabu fi gaafatamummaan reediin qabu. Mucayyoon dhugaadha akkuma Oromoon bammaa tokko ballee koo itti aanuu hidhanjanimi. Mucayyoo teessanii isinitti finnaa amma isaa kanaa barbaaseen finnaa waan dandeenyu akka nama kamiitu kiisiteen hin gargaarra. Viidiyoon isii dhugatti Oromoo gargaartuu feetan beektanii? Akkanattu garaa laaftee fi gargaaraa jirtu akkaataa isin itti jirtu kanatti. WhatsApp namni nama gargaaru lakkoofsaan muraasaadha. Yeroo hedduu itti gargaarsaa illee turre waan ta'eef jira. Kanaaf yoo lakki akkasitti gaarii itti kajettan taate wanni nuti barbaadnu caaltuun gargaarsiiti. Akkaawuntiin nuti itti gargaaru illee tokkuma. Deemsicha. Kanaaf hundi keessanuu haala sanii hubadhaati. Dayyoo akkasitti irra wayyaa dhawetan taate amma isinitti finnaa haala sanii fuudhaa jechuu barbaada reedii. Okay. Lakki ani bara ni beeka wallahi akkaan namni as keessa jiru keessa namni yookaan garaa laafu nama takka nama lama dhugaadha. Isinleen immoo akkaan isin cinqituu fi akkaan isin cinqaa jirtu wallahi ni beeka. Namni rakkatu malee waan biraa dhiisiti obboleessa keenya sa'aatirraa iyyuu hin fuutaan isin. Osoo viidiyoon kun hin bahin dhugaadha. Isaan beeksisa mana. Yaada kana jechuun amma hin jedhe tariiti nama tokko jira sanumaaf hin jedhe walumaa galattuu dubbiin nama galti. Isi wajjin cinqamtanii rabbiin jazaa keessan isin haa kafalu. Namni namaa kafaluu hin danda'u obboleessa kiyya. Sagaleen hin jiru se'a. Amma sente wallah. Yo amma matille gatte nasibalis. Ayye maal tareeti yaada gaggabaam salle ka. Geerroo amma maal jechuu barbaadeeti beektaani neevar yaadumayyuu akkam fuune barbaada yaada hin fuudhin maaliif jennaan yeroo yaada dabarsitu yaada dabarsitanii jirtan waan ta'eef wanni barbaadamu mucayyoo tanan dhukkuba hin dhukkuba Oromoo kiyya namni rabbii waasiilaa kise qofti ka qooda fudhachuu dandeettu ka karaa waasaappiiti nama riidiin sirriidha karaa waasappii umee jira anillee amma garee san keessan jira saayiba kiyyatu na bira jira ijoolleen ganda riidii kanaa jecha namni waasappii keessanillee waan kana qooda fudhattan galatoomaa itti fufa ammoo kaasirrattillee ani rabbiif jecha sadaqaan tun sadaqaa jaariyaati rabbiif jecha akkaawuntii irraa waan fedhe waan filaa rabbiin haa laaffiseen dabarsa jettan akkaawuntii as jala isinii laxxafnaa maqaa keessan hin barreessina waan rabbi isinii laaffiseen niyyadhaa fi kenna wanni amma nuti deemu qabnu gara gartee kennaatti haa deemnu arjooma malee yaada takka namarraan fuudhinii isin jira obboleessa kiyya anillee barreessaa jira warra waa kennan. Tole galatoomuun faadhu baabaki. Amma waliigallee reedii? Waliigallee jira laa anillee irraa deebi'eeti jechuun akkuma waan ati siimuu barbaade malee ni beeka akka hunda wallahi akkaan isin kana caalaa cinqamtan ni beeka. Faatumaa Hussein. Faatumaa Hussein. Qarqaarsa nu barbaachisa waan ta'eef qarqaarsatti nuun deebi'aa qeerroo. Faatumaa Hussein. Faatumaa miitii irraa ka'e kaa? السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نجا سكاليك والكبي وان تجر ورجاجرتا مي ون تنقر قارتماك. الجاجر أرجار كنا نجوا الجلة شطارة بكي أقول بدي دير مني قرقارا. ورهنا قرسيسنا فيديو ورابنا جتني. يا ده كم بربان. فاطمة تينا ديفا ما ياده تكم بربان أما كلتين غرغار سكو فرد جرا ديفا مقدا كلتين غرغار تالله أنا سافيني بيكا سافيني سبيكا وان تافي إن شاء الله سافتني ما كاشي كمشاني توبيا أنا لا داف إن شاء الله طول الفا دوغرتهم ربي يا دام مرادك إن كيسي أقول فاطمة تينا إمرا أبدا طول إنه كان
namni itti qabataa dubbata. jira qeerroo kiyya isinitti fufaa anin qabataa jira nama waa kennu guutuu sajjalaa jiraan. Makkiyaa hin erganne akkamiin si galcha? Khadijaa hin erganne akkamiin si galcha? Ergadhaa namni ergu. Miis Itoophiyaa. Miis. Namoonni kuwan ammoo taaptaap koppiliingi sheer godhaa guys. Jajjabaa dhaamee namoonni akka namni haaroon nufullee warra Facebook allee sheer godhaa. Miis.